lagi. Aku juga mau ke depan. Go. Aku mau. ويا الشمع الكفول الشمع harkafuuli kabajamtoota keessummoota keenyaa fi maatiin barattoota hayyoonni hawwannii fi maanguddoonni magaalaa Roobeef naannawa ishee akkasuma jaallattoota afaan Ingiliffaa hundi keessan abbaa gadaaf abbaa seeraa hundi keessan kan dhiiraaf shamaraa jaarsaaf dargaggeessa qabaasaaf hiyyeessa gabaabaa fi dheeraan barataaf barsiisaan baga rabbiin guyyaa kanaan isin ga'e jecha anaa dhufuu baga nagaan dhuftan. Kanatti aansu guyyaa hadhaa manni barumsaa Aku School of American English Training Center barattoota isaa marsaa lammaffaadhaaf asuma galma abbaa gadaatti haala adda ta'een eebbisiisuuf isin fuulduratti argamu. Marree akkuma beekamu afaan furtuu waa hundaati. Bahanii galuuf bitanii gurguruuf yoo milleensatillee yoo figdillee teessillee afaan meeshaa dhalli namaa ittiin walii galuudha. Akkuma beekamu manni barumsaa keenya kan eddistaasis kaayyoo fi karoora qabu dhugoomsuuf kan hojjetudha. Kunoo har'as manni barumsaa keenya barattoota isaa ibsa marsaa lammaffaa eebbisiisuma isin gidduutti argamnee jira. Marree qophiileen keenya isin bohaarsa isin gammachiisi jennee abdii qabna. Qophiileen keenya kanneen akka baacuu falaloo, diraamaa fi koomeedii, haasaa akka ta'umsaa afaanota garaagaraatiin, afaan Ingiliffaa, afaan Arabaa, afaan Oromoo, afaan Amhaaraatiin. egaa marree hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan affeerraa keenya namni irraa madda ta'uu isin murte. Amma sirra deebiidhaan anaa dhufu jecha baga gammaddeen baga gammaa.